Guyyaan har'aa kuni nu biraa Yuunaayitid Isteetiidha. Guyyaa hojjetootaati. Leebar Deeyidha har'i. Guyyaa hojjetootaa kana sababa godhee waa'ee hojii keetii haasofna. Hojii keetti gammadaadhaati. Isa jedhu walii wajjiniin haasofna. Hojiin keenya baay'ee barbaachisaadha. Yeroo keenya baay'ee iddoo sanatti waan fidnuuf yoo xinnaate guyyaatti sa'aatii 8 torbanitti sa'aatii 40 yookaan isaa ol hojjenna waan ta'eef yeroon keenya baay'een iddoo sanatti dhumaa jira. Namni tokko giddu galeessatti gara sa'aatii 90,000 kan inni iddoo hojiitti dabarsu. Giddu galeessatti kuni sa'aatii 90,000 umurii isaa keessaa. Kanaaf sa'aatii keenya baay'ee yeroo keenya baay'ee iddoo hojii keenyatti waan dabarsinuuf hojii keenyatti gammaduun keenya baay'ee barbaachisaadha. Yoo hojii hojjetaa irratti hin gammannu yoo ta'e jireenyi keenya baay'een isaa gaddaan darba jechuudha. Dhiphinaan yaaddoodhaan darba jechuudha. Gara iddoo hojii sanaa gaafa dhannu nutti tolee hin dhannu. Sodaadhaan yaaddoodhaan dhandhaa. Akka nama du'atti adeemu akka nama dukkanatti adeemuutu itti adeemna. Yeroo akka sanatti dhannu nuufis gaarii miti. Fayyaa keenyaafis jireenyuma nuyi jiraannuufis gaarii miti. Haala keenya hunduma isaa jeequu danda'a jechuudha. Wanti sun akkuma hin jedhee sa'aatii dheeraa sa'aatii 24 keessaa sa'aatiin 8 iddoo sanatti yoo darbe guyyaa keenya guutuu balleessineerra jechuudha. Inni kaan irribatti darbaa, inni kaan maatiidhaa wajjin wantoota garaagaraatti waan darbuuf guyyoonni keenya suni akkasumatti nu jalaa badaniiru jechuudha. Lammaffaa namoota warra hojjennuufis hojii ija qabu hojii gaarii hojjechuuf hin dandeenyu. Xiyyaaffannaadhaan hojjechuu hin dandeenyu. Kanaaf iji nuyi jaraa laannu iji nurraa argamu kan jaraas gadi bu'aa ta'a jechuudha. Kana yeroo ta'u immoo hojiin iddoo sana jiru tajaajila uummataaf waan ta'uufi tajaajilli uummataa karaa mana hojii keenyaa sana dhiyaatu kwaalitiin isaas baay'inni isaas baay'ee gadi bu'aa waan ta'uuf nu duwwaa irratti dhiibbaa uumu yookaan warra nu hojjennuuf duwwaa irratti dhiibbaa uumu community nuyi gidduu jiraannu irratti dhiibbaa uuma jechuudha. Community nuyi gidduu jiraannu irratti dhiibbaa uuma. Qulqullinaan bu'aa barbaachisu argamsiisuu dadhabuudhaan saffisaan waan tokko iddoodhaan ga'uu dhiisuu yookaan milkeessuu dadhabuudhaan miidhaa baay'ee waan fiduuf hojii hojjennutti gammaduun keenya baay'ee barbaachisaadha. Ittiin gammannu yoo ta'e garuu amma danda'ametti hojii sana dafnee jijjiiruu irratti immoo hojjechuun gaariidha. Itti gammadaan jirru nutti tolaan jiru hojiin sun yoo ta'e ariitiidhaan hojii keenya sanaa jijjiiruun keenya baay'ee barbaachisaadha. Addunyaa isa dhumaa miti nuyi keessa jiru sun yookaan hojii sana malee hojiin baay'een ala kana guutee waan jiruuf hojii biraa barbaaduun baay'ee ba'eessa. Hojii biraa barbaaduu irra caalaayyuu immoo si keessa iyyuu hojiitu jira. Si keessa hojii hin ba'in, hojiin hojjetamin, hojiin qaqqabatamin, hojii maqaan itti mogga'in, hojii haaraatu si keessa jira. Hojiin si keessa rukuni siifis hojii ta'uu danda'a. Maatii keetiif hojii uumuu danda'a. Ollaa keef, hiriyoota keef, namoota naannoo kee jiranii fi tarii namoota baay'eedhaaf iyyuu hojii uumuu waan danda'uufi hojii ala kana jiru qofatu hin taane hojii si keessa jirus ilaaluun kee baay'ee barbaachisaadha. Bara 2004 gara Austraaliyaan deeme Naayiroobii irra ture. Gara Austraaliyaa deeme. Austraaliyaa dhaqee yeroon biyya sana baay'een jaalladhe. Isteetii Melbourne jedhamu naqee baay'ee jaalladhee tan akkas jedhe. Amma gaan jedhe uumaadhaan amma gaa biyya hojiin hin jirre biyya Afrikaa keessaa gara biyya hojiin jiru biyya Austraaliyaa na fidde waan ta'eef hojii naa kennii jedheen gaafadhe. Jennaan hin dogoggortee naan jedhe. Maal godheen dogoggoreenaan hojiin biyya keessa hin jiru jedhe. Hojiin eessa rareennaan hojiin nama keessa jira naan jedhe. Hojii baatteessitu hojii barbaacha jooraa. Hojiin Afrikaadhaas hin dhimne namoota Afrikaatu baay'inaan hojii of keessaa baasuu dadhabe. Austraaliyaa keessas Ameerikaa keessas hojiin hin jiru. Namoota biyyicha keessa jiran keessa hojiin jira. Isaantu hojii of keessaa baase hojii uumuu danda'anii naan jedhe. Baay'ee barumsa guddaa naa ta'e nanaaf. Har'as kanasiin jechuu barbaadan hojii kee hojjetaa jirtutti hin gammanne yoo taate iddoo sanatti bara kee fixuun sirra hin jiru. Si keessa hojii jira. Hojii uumuu hin dandeessaati. Hojii uumuu hin dandeessaati.
tarii baratteen finne yoo teesi ammayyuu hojii uumuu hin dandeessaati. Biyyan keessanuu biyya hiyyeessaati jettee yoo yaaddeyyuu biyya sana kan sooromsuyyuu ati hojii of keessaa baasuu keeti. Namooti biyyatti keessattuu kan isaan hiyyeessa ta'aniif yookaan biyyattiin kan isheen hiyyeessa taateef sababii namoonni biyyattii keessa jiran hojii of keessaa baasuu dadhabaniif hiyyeessa taate malee biyyummaatti hiyyeessa sooressas miti biyyi. Sooroma biyyaatiif iyyuma biyyaa kan murteessu namoota biyyattii keessa jiraatanidha. Amma akka Itiyoophiyaan gara nama miliyoona 100 miliyoona 10 olii qabdi jedhamee yaadama. Namoonni miliyoonii 100 miliyoonii 10 kuni hojii isaan keessa jiru yoo baasanii hojiin biyyicharra darbee biyya Afriikaa guutummaa waan ga'u baasuu dandeenya jechuudha. Afriikaa guutummaa qaxarree hojjechiisuu dandeenya. Akkuma namni biyya Ameerikaa keessa jiru hojiin isaan keessaa ba'e isaanirraa waan hafeefi yeroon kana jedhu namni hojii hin qabne Ameerikaa keessa hin jiru jechuu koomiti isa sinitti nima gara dhumaarratti hojiin isaanirraa waan hafeefi DV lootarii namaa kennanii rifiwujii garagaraa karaa ittiin namoota fudhatan baay'ee isaa qopheessanii biyya hundumaarraa balbala isaanii banaa godhanii namoota fudhachuu jalqabani. Sababii maal baay'ateef? Sababii hojiin baay'atee humni hojjetaa sababa xiqqaateef. Sababii hojiin baay'atee humni hojjetaa sababa xiqqaateef. Kanaaf biyyi keenya biyyi Itiyoophiyaas yoo barbaachise biyya lafaa guutummaadhaa fi balbala bantee hojjetoonni dhufanii hojii akka isaan hojjetan gochuu hin dandeessi. Yoom ta'a kun? Gaafa namni biyyattii keessa jiru hundumtuu hojii isa keessa jiru gaafa of keessaa baase. Kanaaf hojiin Itiyoophiyaa keessaa hin dhimne, hojiin Afriikaa keessaa hin dhimne akka isaa ani itti yaade bara 2004 sana. Akka sana miti sirrii miti jechuudha ilaalchisuun hojiin dhabee biyyaa ba'e jechuun hojiin dhabee jooraan amma nami keenya baay'een biyyaa baara ana dabalatee wanti anaan biyyaa baase inni tokko hojii dhabuu kooti. Ergan biyyaa ba'ee dhaqee biyya hojiin jira jedhe biyya Awustiraaliyaa keessa ergan ga'ee booddeen garuu akka hojiin Awustiraaliyaas hin jirre hojiin akkana keessa runaa galee jechuudha. Kanaaf eessa yoo naqeyyuu hojii uumuu nan danda'a. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessatti hojii uumeeraan ofii kooti hojii qabaachuu darbee namoota Minisootaa keessa jiranii fi hojii uume namoota baay'eedhaa fi horii akka isaan na biraa argatan nyaata ittiin maatii isaanii jiraachisan akka isaan na biraa argatan godheera. Inni kun erga of baree booddeera. Biyya Itiyoophiyaas yoon gale kana gochuu nan danda'a. Biyya biraas yoon naqe kana gochuu nan danda'a. Eessattuu hojii uume ofii kootiis hojjetaa namoota baay'ees hojjechiisee jireenyarraa hafaasa jedhamu bira ga'uun akka danda'amu amma naa galeera jechuudha. Kanaaf isinis hojii isin keessaruu baasuu hin dandeessu. Hojii keetti gammadaa miti yoo ta'e hojii sana jibbaachi taa'uun sirra hin jiru. Namoota wajjin hojjettu jeequun sirra hin jiru. Warra hojjettuuf jeequun hojii isaanii balleessuun sirra hin jiru. Team leaderii kee, supervisorii kee, manaajarii keetii hojiin wal loluu sirra hin jiru. Keessi kee hojicha jaallatee hojjetaa hin jiru sababa ta'eef namoota kan hundumaatii hojjetu hin jaallatiin walitti buuta. Gammachuudhaan hojjetaa waan hin jirreef gammachuun hin hojjettu gaafa ta'e immoo hojii qulqullina qabuun hojjettu. Hojii miidhagaa hojjechuu dadhabda. Hojiin sii saffisuu dida. Fuulli kee namatti hin tolu ismaayilii qabaachuu hin dandeessu iddoo sanatti. Ofiis rakkataa namas rakkisaa jiraatta. Yeroo iddoo jedhannu garuu sa'aatii sana guutuusaa hojiitti dabarsuun nurra jira. Dhokatanii baazruumii keessa yookaan restruumii keessa taa'uun bireekii sa'aatii jedhamee ol fudhachuun bilbila qabatanii taa'uun wantoonni akkasii barbaachisaa miti. Aadaan hojiidhaa akka mana hojjennutti ulfeessinee hojjechuutu nurra jira. Yeroo hojjennu akka wanta ofii keenya hojjennu kampanii keenya keessaa hojjennutti hojjechuun nurrara. Gammachuudhaan yeroo keenya guutuu laannee humna keenya kennine beekumsa keenyaaf dandeettii keenya investii goone isa nurraa eegamu caalmaatti hojjechuutu nurraa barbaadama. Kanaaf iddoo sana jirra. Nama hojii sana isinii kennees galateeffadhaani hojii sii kenne waan ta'eef
nyaata xarapheezaarra akkati keessuuf maatii keetiif, uffata akkati bittuuf maatii keetiif, horii akkati qabaattuuf, ofii keetiis waan ittiin jiraattu, waan nyaattu, waan dhuddu, waan uffattu mana keessa jiraattu qabaatte maatii keetiif akkati isas dhiyeessituufitu manni hojii sun hojii sii kenne sababa ta'eefi sababiin hojii sii kenneef itti gammaduutu, galateeffachuutu, kabajuutu sirra jira malee hojii sana jibbuu keetiin mataa of naannessite namootas mataa naannessuun sirra hin jiru. Keessaa bahi adeemi siin taane taanaan hojichi. Siin taane taanaani keessaa bahi adeemi sii ta'eera taanaan immoo humna kee guutuu iddoo hojii sanaatti kennuun kee baay'ee barbaachisaadha. Hojichatti gammaddee jirta yoo ta'u, hojichatti gammaddeetta taanaan tokko akkuma siin jedhe humna kee, beekumsa kee, dandeettii kee, yeroo kee hundumaa irratti investii godhiiti qulqullina sirraa eegamu caalmaa, kwaalitii sirraa eegamu caalmaa, baay'ina hamma hojjechuun sirra jiru caalmaatti kennuudhaaf dhiyeessuu irratti hojjedhu. Kana duwwaa miti iddoo hojii sanaa irratti guddachuudhaaf tokko yoo amma callumattee hojjetaaluma tokko yoo taate tiim liidarii ta'uudhaaf saganteessi. Team leader yoo taate supervisor yoo taate manager yoo taate director yoo taate CEO yookaan vice president yookaan president yookaan CEO company sana attamittan taa'isa jedhu sana yeroodhaa gara yerootti pilaanii keessee barumsa si barbaachisu barataa, muuxannoo si barbaachisu qabaataa, namoota wajjiniin, warra bulchan geggeessitoota wajjiniin, hojjetoota wajjiniin walitti dhufeenya gaarii uumaa, environmentii hojiin keessatti saffisaan hojjetamu gaarii uuma, extra mile deemte hojii mana sana keessatti hojjetamu hundumaa salphisuu irratti yoo hojjette etun jaallatin mana sana keessatti guddatta. Horiin keen dabala, aangoon kee yookaan posiishiniin keen dabala, manicha keessatti guddachuu dandeessa. Kana duwwaa miti attamitti shareholderii taata manicha keessatti. Kampanii sana gara oonii gochuutti attamitti dhufta. 5% ta'uu danda'a, 10% ta'uu danda'a, 20% ta'uu danda'a. Maaltu beeka bituyyuu dandeessa. Kanaaf yeroo dhattee manicha keessa galtu hojicha jaallattee taanaan, waan keessa kee jiru wajjin deema taanaan, sitti tolee si gammachiiseera taanaani hamma dandeessetti siistemii hojichi ittiin hojjetamu hundumasaa baruudhaaf dhamai. Erga bartee booddee guddataa deemta jechuudha. Maal godhuun narara team leaderii ta'uuf, maal godhuun narara supervisorii ta'uuf, maal godhuun narara managerii ta'uuf, maal godhuun narara CEO ta'uudhaaf, maal godhuun narra jira kampanii kana oonii godhuudhaaf, yoon gurgurama ta'e bituudhaaf maal godhuun narara qophee barbaachisaa ta'e hundumaa qophooftee eeguutu sirra jira. Bal'istee ilaalcha kee, bal'iftee mul'ata kee. Jaallata taana callumattee isheedhumattiin qaxaramtee daalaara 15 daalaara 20 duwwaa yaaddeen taa'inachi. Attamittan dabalii gochuu danda'a kaffaltii koo. Attamittan trippilii godhuu danda'a kaffaltii koo. Waggaatti 20 argatta yoo ta'e attamittin 100 gochuu danda'a. 100 argataa yoo ta'e attamittan 200 gochuu danda'a. Attamittan 200 gochuu danda'a. Hojii ofii uumaa manicha keessatti. Attamittin goota kana. Sistemii manichaa baruudhaan, kastamaroonni kampanii sanaa maal akka isaan barbaadan baruudhaan, ooneriin manichaa yookaan abbaan qabeenyaa suni maal akka inni barbaadu baruudhaan, hanqina geggeessitoonni har'arra jiran bartee waan haaraa hojii sana saffisiisuu danda'u yaaddee qopheessuudhaan isammoo fuutee namoota ilaalchisutti kennuudhaan maal gochuu hin dandeessaati overteekii godhuu dandeessa. Overteekii godhuu dandeessa. Mul'ata guddaa qabaachuudhaan, ofii keetti amanuudhaan, self confidence qabaachuudhaan, self esteemiin kee, self imagein kee gaarii ta'uudhaan, ilaalcha ofii qabdu, iddoon ati ofii qabdu, iddoon ati namaa qabdu sirrii ta'uudhaan namni akkasin caalle beette. Atis nama kan caalle beette iddoo ofii qabdu sana ol kaafte waan iskiilii qabattee hiyyaanne immoo horachuu irratti hojjette iskiilii kamiinuu qabaachuu hin dandeessaati biyya lafaa kanarraa. Wantati ta'uu hin dandeenye tokko iyyuu hin jiru. Wantati ta'uu hin dandeenye tokko hin jiru biyya lafaa kanarra. Ta'uu dandeessa. Ta'uu dandeessa. Fakkeenyaaf ani medical backgroundin qabuun. Medical backgroundin qabuun mana barumsaa fayyaadhaa dhaqee hin baranneen. Garuu kilinikii baneetanii dokteerota qaxaree, neersota qaxaree mana fayyaa ofii kooti qabaadheen hojjechiisaa.
utuun medical doctor hin ta'in medical doctor qaxareen hojjechiisaa jira jechuudha. Utuun neersii hin ta'in neersii qaxareen hojjechiisaa jira. Wanti hundumtuu akka danda'amu namanaan eenyuunu beekaa akkamii, ogeessa akkamii, jabaa akkamii, nama iskiilii qabu akkamii qaxaree hojjechiisuu akka hin danda'u beekaan akka itti namanaan. Wanti hin dandeenye jire'ee hin yaadu'an taa'ee yeroo fudhadhee yaaduu na barbaada. Ergan yaadee booddee amanuu na barbaada. Ergan amanee booddee pilaanii godhuu na barbaada. Ergan pilaanii godhee booddee akshinii fudhachuu na barbaada. Kanuma duwwaadha. Na iskiilii hundumaa qabaachuun narra jira jedhee hin amanu'an. Kanaafis yeroo koon balleessu'an. Iskiilii hundumaa qabaachuun yaala yoon jedhe hundumaa qabaachuu hin danda'u. Sinii galee wantoonni suni waggoota dheeraa na fudhatu si'anaan. Isa kana amannaa yaada yoon fidee naannoo yaadaan fidee sanatti immoo namoota iskiilii qabu jedhaman hunduma isaaniitti tarreessee hojjechiisuu nan danda'a. Kanaaf kilinikii banuufan daakteerii ta'uun narra hin turre tun daakteerii hin ta'ini daakteerota qaxareen kilinikii baneetan hojii hojjechiisaa jira jechuudha. Hin danda'ama kun. Kanaaf bal'isi sammuu kee iddoo hojjetaa jirtutti hojii keetti gammaddeerta yoo ta'e akkamittiin ani salarii koo dabalii tirippilii godhuu danda'a. Akkamittiin ani hojii kana keessaa sheerii qabaachuu danda'a. Akkamittiin ani dhuunfachuu danda'a isa jedhu yaaduun kee baay'ee ba'eessa. Yoo jaallatte akkas goota. Callumattee labbooftee dhuman taa'e. Aktiivii ta'e qaxalee collee ta'e smaartii ta'utu sirra jira. Namooti hard workeroonni biyya lafaa irratti badhaadhaniin beekanii baay'isawee. Dhamaatee halkanii guyyaa hojjechuudhaan sooroma yoo jetteen gowwomte baay'ee. Kanaafiyyuu tooftaa hojii jijjiiruu sirra jira. Tooftaa hojiidhaa jijjiiruutu sirra jira. Bara automationii keessa jira. Bara online wanti meeqa hojjetamu keessa jira. Bara namni tokko kampanii 400, kampanii 500, kampanii 1000 qabaachuu danda'u keessa jira. Ilaan namni jedhamu namni Teslaa abbaan Teslaadha. Gara hojjetoota 100,000 olii qaba inni. Attamitti hojjetaa 100,000 ol qabaatu jiran. Attamittiin itti to'attu. Siistemii isaa diriirse. Namichi kun yeroo inni rafu kansaa wanti hundumtuu hojjetaa fi bula. Inni galee isaatu dhaqee sibiila tumee makiinaa hojjeta miti. Tarii garatti hojjetanuun beeku ta'an. Namoota hojjetaniif namoota smaartii ta'an baay'eetti tarreessee hamma speesii keessa deemuutti garuu inni yaada ofiisaatii qopheessaa jira. Kanaafitu akkamittiin akka hojjennu laaluun baay'ee gaarii. Hojichi sittiin tollee hin jaallanne taana yeroo keen balleessin achi keessaa ba'iiti hojii uumi. Waa uumuu hin dandeessaati. Waa uumuudhaaf kolleejjii galuun sirra hin jiru. Namoota kolleejjii xumuranii ba'an miti warri waa uuman. Nama ibsaa uume fudhadhu kolleejjii fixeen baan. Nama Microsoftii uume fudhadhu kolleejjii fixeen baan. Nama Facebookii namarratti haasa'aa jiru kana uume fudhadhu kolleejjii fixeen baan. Nama Appilii bilbila sin ofirkaa qabdan kana nama hojjete fudhadhu kolleejjii fixeen baan. Namoota baay'ee sinii maqaa dha'uu nan danda'an. Waa uumuu hin dandeessa waan addunyaa kanarra jiru uumuu kolleejjiin yuunivarsitiin kan si keessaa baasuu hin danda'an. Isa kana barsiisan ammas barsiisaa rutti si keessaa baasa. Leenjii akkasii immoo qopheessaan jiran. Group coaching October 1 kan jalqabu yoo barbaadan isarratti galmaa dandeettii si keessaa baasa inni. Dandeettii waa uumuutu si keessa rasin. Dandeettii hojii uumuu. Ufii keetii sa'aatii 8 dhattee hojjechuurraa akkamittiin nama 80 hojjechiisa akkamittiin nama 800 hojjechiisa seedhu irratti akkati yaaddu waan si godhu sammuu kee ilaalcha kee kan bal'isu karaati argiteen beenera kan si agarsiisu jechuudha group coaching kun. Kanaaf natti tola tekstii naa godhaa naa barreessaa meseejii naa godhaa YouTube korras dhaqaa kaffiyaaloo amanteetiin YouTube korra yoo dhaqxanii ergaa akkasii achirratti nan dabarsa. Facebook korratti torbansi alama YouTube irratti garuu baay'inaan waan jiruuf jedha subscribe godhaati ilaala. Hojjetoota namoota hojii dhabanii ala kana jiran baay'ee jira waan ta'eef isaaniif hojii uumuu irratti yaali. Amma guyyaa
guyyaa hojjetoota Ameerikaa 2022 ayyaaneffamaa jiru kana keessa namni miliyooniin 6 Ameerikaa keessaa hojii hin qabu. Namni miliyooniin 6 Ameerikaa keessaa hojii hin qabu. Biyyattii guddatte biyya lafaa kana keessaa hojii hin qabu. Waan isin dinqu Debuub Afrikaanii, Saawuz Afrikaanii addunyaa keessaa hojii namoota hin qabneen gaafa madaalaman tokkoffaarra jiru isaan. Persentii 29 fi tuqaa lamatu Saawuz Afrikaa keessaa nama hojii hin qabu. Persentii 29 fi tuqaa lamatu Saawuz Afrikaa keessaa namni hojii hin qabu. Addunyaa keenya kanarraa nama miliyoona 200 fi miliyoona 23 fi tuqaa 67tu hojii hin qabu addunyaa keenyarraa. 2019-2020 gaafa sababii COVID fi baay'ee dabalee hojii dhabummaan. Bara COVID dura 1919 bara 19 bara 2019 nama miliyoonii 100 fi miliyoonii 85 tuqaa 55 hojii hin qabu ture. COVID booddee garuu nama miliyoonii 200 fi miliyoonii 23 fi tuqaa 67tu hojii hin qabu addunyaa keenyarraa. Kanaaf hojii of keessaa yoo baafteeti gaaffii namoota kanaa deebifte jechuudha. Nyaata namoota kanaaf dhiyeessita. Uffata namoota kanaaf dhiyeessita. Mana jireenya namoota kanaaf dhiyeessita. Jireenya namoota kanaaf fooyyessita. Jireenya namoota kanaaf gammachiifte jechuudha. Yoo maal goote yoo hojii of keessaa baafte. Biyya Ameerikaa kana keessaa harka 45tu hojii isaaniitti gammadoodha yookaan baay'ee gammadoodha. Harka 45tu gammadoodha yookaan baay'ee gammadoodha hojii isaaniitti. Persentiin 20 immoo passionate ta'anii hojjetu hojii isaanii. Isinii galee itti tolee mul'ataanii, excitementidhaanii, energy isaanii guutuudhaanii, passionate ta'anii kan hojjetanii persentii 20 qofa. Persentiin 33 har'a hojii isaanii jaallatanii hojiin kana fixeeraan nan jibbeen na keessan jiruudha of nyaataa kan hojii dhaqanii Ameerikaa keessaa persentii 33. Warra umurii isaanii dulloome mayyoo hojii isaanii jaallatu dargaggoonni Ameerikaa keessaa baay'een isaanii garuu waan hojjetaa jiran kana hin jaallatanii. Kanaaf sitti tolee jaallattee gammaddeen jirtu yoo ta'e mataa of hin naannessinii dhuma addunyaa miti inni hojiin ala kana guuteera hamma hojii kee umtutti dhaqee hojii kan biraa ilaaleeti fudhadhu. Garuu wanta hin kaareejii godhu hojii uumaa warri Itoophiyaa jirtanis obboloonni koo hojii uumaa hojii of keessaa baasaa. Hojii of keessaa baafnee namoota baay'ee biyyoota biraarraa DV kennuutu nurra jira akka biyyaatti. DV kennuutu nurra jira. Lootarii mo'ee namni Itoophiyaa akka dhufu gochuu hin dandeenya. Yoo maal goone yoo hojii of keessaa baafne. Hojii of keessaa baasuu dadhabuu keef mootummaa nammeessinii, abbaa kee nammeessinii, haadha kee nammeessinii, mana barumsaa nammeessinii, nama tokkoyyuu nammeessin. Nama ammeessuutti bara kee dabarsin isa dhiisii ka'iitii hojii of keessaa baasi. Kunoo sitti waan jiraanar. Waa'ee nama kaleessitti nimnee dhiisi. Yaaddeen beektu yoo ta'es dhiisi. Hojii uumi. Hojiin si keessaa gattaa'iitii yaadi. Waa uumurratti hojjedhu. Waan ala kana hin jirre uumurratti hojjedhu. Ergaa kanan isinii qaba. Baay'een isin jaalladha. Guyyaa hojjetootaa kanatti baga gammaddan isiniin jedha. Hojii of keessaa baasaa. Hojii isin of keessaa baaftee dhaga'uun barbaada. Warra hojii of keessaa baaftanii hojii hojjetaa jirtan naa barreessaa please. Naa barreessaa. Ani hojii of keessaa baaseera hojjetoota manaan qabaa biyya akkasii keessan jiraadha yoo jettan baay'ee natti tola. Waa'ee keessan dhaga'uun barbaada. Nan gammada waanan ta'eef. Akkuma kan koo sheerii isinii godhe sheerii naa godha. Oromoo baay'een ka'ee hojii uumuu danda'utu irra jira. Hojii uumuutu nurra jira. Biyya keessa jiru warri diiyaaspooraa jirtan hundumti keessanii namaa hojjechuu keessaa baa waggaa har'aatti, waggaa 2 har'aatti, waggaa 3 har'aatti, waggaa 4 har'aa, waggaa 5 har'aatti dhaati pilaanii godhaati. Yoo baay'ate waggaa 5 har'aatti hojii ofii kootiin uumuun narra jira. Jedha please. Oromoon hundumtuu dhagaa. Iddoo jirtanitti hojii uumaa. Warra Ameerikaa keessa jirtan, warri Kanaadaa keessa jirtan, warra Awurooppaa keessa jirtanii, warra Austraaliyaa keessa jirtanii, eessayyuu jiraadha addunyaarra Afrikaa keessa warri jirtanis hojii uumaa lafa jirtanitti hojii uumnaa kottaa namaa hin hojjennu.
Namaa hin hojjennu ka'aa goota naataa akkasin goota taatan beekaa iddoo jirtanitti hojii uumaa hojii uumneetu namoota hojjechiifna akkasumas biyya kan jirtani iddoo jirtan hundumaatti hojii uumaa baadiyaas jiraadhu hojii uumi baadiyaas hojiin jira magaalaas hojiin jira iddooti jirtu hundumaa hojiin jira iddooti jirtu hundumaa hojiin jira rakkina jiru hundumaa hiittee waan ulfaataa ta'e hundumaa salphiftee karaan jirre baaftee hojii uumuu hin dandeessati dandeettiin si keessa jiru baay'ee guddaadha. Dandeettiin si keessa jiru baay'ee guddaadha. Kanaaf hojii uumuu hin dandeessa. Kanaaf jabaadhaa kaa waggaa 5 kadhatti hojii uumnadhaati mudhii keessa hidhadhaa itti naafaa badhaadhummaadhaan wal agarra. Ergaa akkasiitiin isinii dhufa. YouTube koo ilaalaa subscribe godhaa commentii godhaa laayikii godhaa sheerii godhaa baay'een isin jaalladhaa nagaatti naa tura.